Ajirtani mucattiin tulillee mana namaa jirti mana haadha ofiitu hin jirtu haadhayyuun qabdu isii rabbi warra jaannata haa godhu birri baatin jechuun doolaara 100 takkatti ol butaa fi 20,000 gaafa rabbiin isinii laaffisee biyya galtan amma silaa hujjaaja keessummeessitanii kaadhima keessummaa rabbii teessaniifu bakka guddaa jirtanii keessummaa rabbii kaddamaa ooltanii bakkee isin jirtan kanallee ofirratti ilaala waan akkana gadhe kan namni isinirraa baratu hin qabu isinii galee kanaaf baatin 20,000tti dhaabbataa godhaa fi gaaf ilmoo keessan fudhattaniiti. San booda hoo jidduu keessa yoo barbaaddan ilma keessanii sanii gad ergitanii fi sanii ol ergitanii fi suni dhimma abbaa waan abbaan ilmoo godhu. Masruufa isii dhaabbata ka ilmoo keessanii fi isin ittiin isinii guddiftu isin ilmo eeganii kaara utan masruufa irraan qabdu ka ittiin isinii guddiftuu fi masruufa ilmoo keessanii 20,000 godhaa fi agatanaaf hin miidhamtanii namni birallee akka miidiyaarraa isin jaalan haasofne jaarsummaan biraan barbaachisu ka'e walitti hin araaramu jettani. Asli galatoome ulfaadhu rakkoo tokkoon qabu naa ta'a jechuun ilmoo kiyya guddifadhaa ilmoo kiyya naa guddifti hattan ilmoo kiyya miti isiyyuu gargaaru nama biraatu nama rakkateeyyuu waliin rakkatanii kabiraatu bira dhaabbatan waan ta'eefi rakkoo tokkoon qabu wanni ani asirratti isinii dhaamadu qofa maqaa kiyya fuudhanii ammarra dhagaha maqaa kiyya fuudhee namni tiktookan ittiin banatee namni ajandaa kiyya waanii kiyya baagiraawundii kiyya kan beeyne narraa haasa'e namni nan beeyne hundi nama arqee miidiyaa irratti akka hin jenne asilleen amaanaa isintu itti gaafatama ani waan isin jettan fudhu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata warri asirra jirtan isinii ta'ee kun haadha mana. Asli. Amma waan keessa jirtu haadhumatu beeka beektee. Nuti baay'ee dubartiin waa hedduu nu barbaachisaa qaamni keenya rifeensa mataarraa qabee hanga qeensa lukaatitti mallaqa nu gaafataa muyyattiin tun taani nama reef lafaa dhufaa jiru qaamni keenya hundi isaa mallaqa sii galee kabraa hafee qeensummaa nama tarkisu kun yoo diqqaate mallaqa anji'an agamitti baasaa nyaarri keenya kun mallaqa hidhiin teenya kunniin mallaqa qaamni keenya kun hundi mallaqa kasanuu haadha ilmoodha. Amma ji'aane birrii 20,000 yoo itti ammas fakkeenyaaf keeriin tante gisee Itoophiyaa jirtu jechuudha. Ji'aan birrii 20,000 miti 40,000 akka hin geenne ni beekta. Taani waan isiin keessa jirtullee isima rabbitu beekaa kiraan manaatu yamma yeroo ammaa meeqa. Kan nyaatanii kan dhugantu waa hedduutu jidduu kana keessa jira. Muyyayyoon tun yoo dhugaa dubbanne jenne ana wallahi baay'ee qalbii na cabsite. Wanni qalbii na cabsiteef tokko jiraate dubbatachuu nama danda'u miti. Sila osoo anaati amma sa'aatii kanatti waa hedduu olidhee waa hedduu gadidhee dubbadha. Waa hedduu olidhee waa hedduu gadidhee. Waa hedduu xaxa. Nama akkasii waa xaxuu danda'u miti. Nama akkasii waa dubbachaa danda'u miti. Sanuu waa obboleettitu jalaa waa dubbata malee waan takka zeeroodha jechuudha. Waan takka. Gatii kana ta'ee fi laaltanii fiituma 20,000 sunillee 25 sunillee waan gayaa taatullee natti hin fakkaatu yaada isiillee irraa fuutanii gaafattanii gara furmaataatti osoo gara onnatti filannoma isii osoo gootanii fi irra caalaa inni dhiira homaa irraan hir'atanii akkuma dura jette caalcheellee yoo kennee fi dabarseellee yoo kennee fi sanii olillee yoo ta'ee fi homaa irraan hir'atan yoo dabalteefi malee. Yooma dabalteef malee homaan irraa hir'atan. Kanaafuu isa akkasumatti bobamaan gadi qabattanii sultaaniin du'aa'ii gootanii fi isii ammoo homa isiin jettuuf homa isiin dubbattuuf hamilee isii irratti osoo dhaabattanii. Haadhafaate yoo abbaan naamusa itti fayyadame tirfii amma nuti dhiibballee ittiin goonu waa wallollee hin goonu. Ani waan ofii maatii biyyatti masruufuuf hin beeka. Yoo naamusaan itti fayyadaman amma maatiin keenya bakka lama hin beektate. Biraadariin doolaara 10,000 ergaafan waan shiroo barbare. Maatii irra jiru mootu 20,000 ergaaf hingaa maatii guutuyyuu. Yoo naamusaan itti fayyadaman 20,000 hingaa. Dhiibballee goonu. Wallaahi hingaa ani nama baatirraa 20,000 erguuf maatii guutuu. Waan baatirraa baatitti gaafa dhume qofa dhiimoo banatanii naa dabalan. 20,000 masruufa hinga uffata ilmoo kiyyaa daara ilmoo kiyyaa yoo jedhe yoo inni dabalataan godheef rabbi haa godhuuf
إننا مشاهد رام جارتا والله تجنن نتيزل ظرف سيزون بربان دائما تقول هذا اللي بيقول جنني أكا كيكنا إنسلوكو ركبته ريف سفر دار ركبته أيسري يريد كلمة بربان نوتي باردا الموضوع كقولي فتو بربان سيقال متي بير اللي يو عمري كنا نما أنا ورجال كناني يعني جرهون ديزا ورجارتي بيجا كابو سيقال ورجارتي أنك جدو أما سرتي أساك سندمان كابو أما همزة كوان كنا مر من هني بيكان هيدا كوان كنا مر من هني بيكا ريدينا كوان كنا مر من هني بيكا سيقال وني كونغرو جاي أنتو هذا فاتي يروتكو رفيسين كتلا تنجرو كنسي ركبة تلتو كنجرو إتوقع كيسة تجرينينو قادرة تكو جد لما فا نمني رفيسة كتلا تنجو كفان حراما لما فا كنسة كتلا تنجو اللي حراما اسمع يو أبو فكين ما كاسه مالك كتلا تيجي تومي تيبر كويكا فكين يدو قادو ماتي لما فكين يوني جرو كنجرو ومجرو تي كتلا تاديس تكفام هذا منا ساتيم تي مجيون كن waan ilma gartee isaatiif go uffataa fi nyaataaf dhugaatii waan ittiin baratu waan ji'aan gartee erguun qabu siraahin erga sultaan wallahi lazim isin jettanii miti annan beeka jechuun amma yoo jirame beeku malee sultaan inni durii nama gaarii nama gartee haadha manaa isaa dhiisii gartee ilmoo isaa dhiisii nama biraatiif nama tola oolu jechuudha. Isin galee isin amma digdameettanii miti soddomayyuu erguun ni mala 40 erguun ni mala garuu ammoo wanni isin beekuu qabdanii akka waasibaatti baatir adiida maayir guufi sanii ol miliyoona illee godhuuf ilmoo isaati homaara koon qabu jennee barnoom. Bareeda. Diidama qofarra dhaabini haadha faate wallaahi namni biyya ormaati maatii ofii baatirraa baatitti masruufuun diin beeka kumni diidama maatii 5-6 Itoophiyaatti koshiroo barbaree qusaaqutitti shematan malee namni hedduun barbu nyaata bar ilmoo waliin gabbaati ilmoo waliin ol deebiti doktor bar. Jireenya ati jiraattu kana jiraatu namni hundi abibti dhiisee jiru dura dhaabate. Wannoo godha doktor. Tokkoffaa irratti hin beektanii tokkoffaa wannoodha dhageeffadha. Wanti gaafatamuu mucattiin tokko fakkeenyaaf eessa jirti kiflaa garii moo magaalaa jirti. Jireenyi kiflaa garii fi jireenyi magaalaa ol adda akkuma reefa asliin jedhe maatii bakka lamaa qabdu sana argite. So kiraayii manaa tira dhaabattanii daayifarii tira dhaabattanii mana yoo tilmaaman bareeda diidamni sunuu irraafus danda'a hanqatus danda'a si galee yoo amma fakkeenyaaf kiraa finfinnee jiraatte fi kiraa asallaa jiraatte wal adda jechuudha. So tana yaada isirraa finfinnee fi adaamaa magaalaa ibidda nyaata kana keessa waan jirtu natti hin fakkaatu. Akkasitti saniin adda baasanii yoo amma kiflaa garii jiraatte akka jettee diidamnis ga'uu danda'a yoo immoo magaalaa gurguddaa jiraatte kiraa fa'aa ga'uu dhabuu dandeessi yaada si dhaggeeffadhaatanii achi booda diidamni yoo ga'e ingenne taana illee immoo innis ilmoo isaati ilmoo ofiitti immoo diidama yoo miliyoona illee erga namaa qirnaman jedhu tanarra dhaabadhaa jechumaaf. السلام عليكم يا إسي غافر هندمت تنيو هيدر دبر أيوة عليكم السلام هيدر جيرين اللين بيكا كيت دبلا في الرسالة اللين قبل بكتين جرت له أبغى عندك السنغلاتو معنا والله ورني قداني جري أرامور أملي مالكني إثيوبياتي حقيقة تنقرشينكم دقدما يو إسي كفلا إسين باتو جراتي نفكا يوا من جيري أكا جيرين باتو تيو وافاقي دي مالك قرشينكم دقدما صدومني إثيوبيا كسات حقيقة أيو دباني واتوكو غتين قبدوجو لكن أمو akka beekutti obboleessi sultaanii hojiin inni guddaadhaan dalagu hojii umraati. Umraan ammoo waggaatti si'a takka dalagama. An obboleessi sultaanii mindaa ji'aan 20 qabaachuusaa achi hagasuun qabu. Laakiin ammoo ilma ofiitiif dalagate halkanis ta'u guyyaas ta'u dalagee haguma amma jedhe kana kenninaan wallahi waan guddaadha yoo wal sabuu ta'e malee maaliifi waliigalteen amma godhamaa jiru waliigalteen mana murtiidha seeraan wal qabatee boru yoo inni guyyaa takka dabarse itti gaafatamummaa qabu miti kun amaanaa irra kennee amaanaa kan fudhatee kuma 20 kana seeraan osoo guyyaa hin dabarsine kenninaaniifi wallahi waan guddaadha sumayyaalleen waan kana waan diddunetti fakkaatu kuma 20 kana yeroo isaa eegee osoo guyyaa irra hin dabarre osoo siin qalbiin isii qalbii daa'ima hin cabne kenninaaniif kun waan guddaadha. يا نما أمانة باتو ربي في أقوله يا ركين نما مجدي ما بندب ابن أصلي وهم ميت سمية ذاك تقول بمت بيتا حاجة ريبوتان لقى مد ثانية أورمون ندقي حافي تنتي أكيد اللي ميد أمنتي أكيد اللي ميد أمنتي يوغراني إلمون كونين قدرته كما جنتما كما تدمر كومنتي يروكان إرجيني yoo jaalalti jidduu jiraatte adda badan tabiraa irratti fuudhe fa'aati taana mattee rabtaa tanaa gana godhii jetta eegani kenni irraa bu'e
kumni diidamaa kun dhaabbataa yoo erganiif hin ga'a. Jettu gaafadha borullee wanni kun osoo naan taane jaarsonni miidiyaa irraallee natti fe'anii hanumaan dubbanne akka hin jenne sii ta'ee jedha gaafadha. In buta isin asirra Dhufa akkanni barbaanne dhabna. itti karaa bara inni itti karaa akka Inni itti qara'ee jalbeerra akka ol baatee dubartiin ni manne. ittiin yoo ati dubbatti dhumu. Garam kutti jiran itti dawwala. ulfaadha. Kalillee edas akkanatti egaa haasofne booda gastirraa bu'anii badanii egas ajandaa bira mana biraatitti banan. Wanni kun anaafis gaarii miti, isiniifis gaarii miti, isiifis gaarii miti. Soldaan kiyya addanaariifatiin qo'imee maan Laalle yaadafaatee dhuguma. Amma edas akkasi ammas badamee jira. Waliigalatti ani wanni jechuu barbaade akkuma ani eega ilma kiyya eega kuma diidama erginaan jettan akkuma isin jettan yoo natti tole uffata isiile wantoota barbaachisu anu godhuu iyyuu hin danda'a san fudhe garuu namoonni tokko tokko kawaanii namaan beene jidduu namaa deemanii annammaa yufsidu mala yufsidu saahiru fi shaarjaa namni jidduu namaa deemee oduu baxaabbatu miidiyaa kanarratti waan namni siirii namatti godhe waggatti namatti nassarre badii biraa namatti uuma waan ta'eef nama jidduu namaa deeme nama guddaa fakkaate wallahi achillee deeme asillee deeme bilbilee gasti keessan maaliif barbaachise ana mataan hin balleessina rabbii jedha isii himadhu jedhanii himatte waan himatte argitan anis dubbadhe kuni kana jenne haasoyne khalaasani amma booda namoota miidiyaa irratti haasa'u narraa dhaaba yookaan immoo ana gasti irra nan dhiyeessina rabbii jedhati hin barbaadu ani waan akkana tanan durallee mudadheen beeku amma boodas akka mudadhu hin barbaadu kana amaanaa isinitti dhaammadhee jira. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Jara kenna network illee didu. Akkaan hakemme takkaa waan hakemme. Walla hamtuu leen dubbadhu waa takka leen dubbadhu. Jaarsi arrabsamaadha beekta. Waa hedduu sultaan jedhee yoo rabbiif jecha ka dubbadhu taate rabbuu quba qabaata. Takka jedhu namni sobeellee walitti nama araarsa. Aga kalee beekamtii barbaada fillee miti. Dhuguma rabbii waan sultaan hin jaaladhuufi. Haga bakka mara gahutti waan kana dhaamsuuf waan kana karaa itti godhuuf dubbataa ture jechuu. Waa hedduu dubbate amma ni reefu hin dubbadhumee ima obsa jedhee jaarsin arrabsamaa nama biyyaati dhuguma waan wal waaqan nun qabu. Yoo motoraan deeme sa'a takkatti warra isaanii dhaquu danda'a. Har'a walii waaqan nu kalee ammoo wal beeynee jaala'ee hin dhaqne sargee dhugaa jaala naan jedhatti hime hin jaaladhalle sultaanillee hin kabajalle nama gaariillee suuraa isaa arginaan haga dandahutti akka isatti fakkaatetti haga dandahutti waan kanarraa itti bobeessuuf osoo hin ta'in irraa dhaamsuuf kalirraa haga har'aatti deemaa ture. Waan kana haga danda'u waan natti fakkaateef rabbumaa jecha waan kana dalage. Ani akka yaada kiyyaatti waan fedhallee yoo ta'e ani isatti gara isaatiin dubbadhu gara nama biraatti dubbata malee seeruma jirullee ammoo waan fedhallee osoo ta'e osoo inni dhugaa qaba haqa mucayyoo saniiti. Inni gosa takka biyya takka ganda tokko. Ani amma isarra boree hin dubbadhu waan fedhallee yoo ta'e garuma isaati maslahaa tana fiduuf. Alhamdulillah kun amma tunuu maslahaan dhufte. Mucattiin lakkoofsa barreessaa jirti galchi. Dhagaa. Fidaati si haasofsiisa maaliin kennan ture gaafsan jedhani waan isin himatte irratti walii galla. Ayyee. Yalla dawwala kaajira namaa keessa milikuun omaan. Mee yeroo tokko dubbadhu waan baate. Dubbadhu. Nama kuma torbaaf dhibba tokko jira. Ai dhiira zamanaa, ai shamara zamanaa, ai bultii zamanaa hin jedhina. Wanni namarratti jibban namarra gahaa. Ai dhiira zamanaa. Tokkoffaa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yeroo nama tokko irratti hirrina wayii agartan